Akkam bulchan akkam daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu sa'aatii kana waliin Taaddasaa Tarrafaati hanga xumuraatti waliin tura. Oduu jalqabaatiin dhiibbaa garagaraa keessaa fi alaa nu mudatee dandamachuudhaan hojii jajjabeessaa hojjenneerra jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa. Obbo Shimallis kana kan himan yaa'ii idilee caffee Oromiyaa 13ffaa waggaa 6ffaa bara hojii 5ffaa Adaamaatti taa'amaa jiru irratti. Xumura yaa'ii kanarrattis guyyaa irraa labsiiwwanii fi muudamoonni garagaraa ni kennamu jedhamee eegama. Abdul Naasir Jamaal bal'ina isaa qopheesseera. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee 13ffaa waggaa 6ffaa bara hojii 5ffaa isaa taa'aa jira. Yaa'ii idilee kanarratti gabaasni raawwii hojii seektaroota garagaraa ji'oottan 6 darbanii pirezidaantii naannichaa obbo Shimallis Abdiisaatiin dhihaate irratti mari'atamaara. Miseensota mana marichaa caffee Oromiyaatiin ana haa dhufu kan jedhan afyaa'iin mana marichaa adde Loomii Badhoo bara kana hojii misoomaan bal'aan hojjetamus caalmatti fedhii fi fayyadamummaa uummataa akka mirkanaa'uuf tumsa qaama hundaa gaafata jedhan. Yaa'iin bara kanaas yeroo murni TPLF gocha gantummaa raayyaa ittisa biyyaa fi biyyaa irratti raawwateen tarkaanfiin olaantummaa seeraa irratti fudhatametti taa'amuunsaa adda isa taasisas jedhan adde Loomii Badhoon. Humni uftuulaa adda bilisummaa uummata Tigraay gocha gantummaa biyyaa fi raayyaa ittisa biyyaa irratti gaggeesseen wabii nageenya uummataa fi birmadummaa biyyaatiif waardiyyaa kan dhaabbate raayyaa ittisa biyyaatiin tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuu humna badii kanarratti fudhatamee fi hirmaannaa uummata bal'aatiin injifannoon galmaa'e olaanaa ta'uu bira darbee humnoota badii alaa fi keessaaf wal ijaaranii hojii diigumsaa biyyaa irratti bobba'aniif barnoota fi ergaa guddaa kan dabarse ta'uusaati. Filannoon biyyoolessaa marsaa 6ffaan karaa haqa qabeessa nagaa fi bilisaan akka xumuramuufis mootummaan gahee isarraa eeggamu kan bahatu ta'uu dubbatan. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gabaasa miseensota caffeetiif dhiyeessaniin dhiibbaa garagaraa keessaa fi alaa mudachaa ture dandamachuun hojiin jajjabeessaan hojjetamaa tureera jedhan. Keessattuu boora'uu nageenya biyyaa weerara COVID-19 fi weerarri hoomaa hawaannisaa qormaatilee ciccimoo mudatan keessaa isaan ijoodha jedhaniiru. Dhabamuu nageenyaa fi tasgabbii weerara idila addunyaa dhibee COVID-19 akkasumas weerara hawaannisaa akka naannoo keenyatti deddeebi'ee miidhaa qaqqabsiisaa ture keessatti qaama gama hundaan uummata keenya dandammaqsuu fi hirmaachisuudhaan injifannoowwan gama hundaan galmaa'aa turan kan dinqisiifatamuu qabanidha. Carraa kanaanis uummatni naannoo keenyaa fi hoggan sadarkaadhaan jiru hojii guddaa hojjeteef kabajamaa caffee kana fuulduratti ulfina guddaadhaan galateeffachuun barbaada. Nageenyaa fi tasgabbii amansiisaa mirkaneessuun hariiroo uummattoota naannolee ollaa waliin cimsuuf hojiin bal'aan hojjetamuus obbo Shimallis Abdiisaa gabaasa kanaan ibsaniiru. Mootummaan naannoo keenyaa nagaaf tasgabbii waaraa kallattii hundaan akka uumamuuf duudhaalee nagaa waliin jireenya uummatootaa cimsuuf naannolee ollaa waliin michummaa qabnu daran cimee akka itti fufuu fi nagaan hojii misoomaa waliin irratti hirmaachuudhaan jijjiirama biyya keenyaa gaggeessaa jirtu akka milkaa'uuf ji'oottan 6 darban hojii xiyyeeffannaa hojjetamaa turan keessaa isa tokkodha. Hojii gama kanaan hojjetamaniinis naannolee ollaa keenya wajjin yeroo kamiyyuu caala yeroo ammaa kana tasgabbiin ummatoota ollaa waliin jiraatan keessa kan jiruu fi hojiin gama kanaan eegalame gara fuulduraatti cimee kan itti fufu ta'a. Gama biraan hojii olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojjetamaa tureen cinatti hojii misooma qonnaafis xiyyeeffannoon addaa kennamee hojjetamaa turuu kan himan obbo Shimallis Abdiisaa kanaanis oomisha qamadii jallisiin misoomsuu qonna ammayyeessuu akkasumas makaanaayizeeshinii irratti hojjetamaa ture jedhan. Jalqabbiin kilaasteraan misoomsuu kun
oomishaa fi oomishtummaa qonnaa keenya gara fuulduraatti tarkaanfachiisuuf akka milkaa'ina tokkootti gumaacha olaanaa buusaa akka jiru hubatameera. Qonna naannoo keenyaa gara makaanaayzeeshiniitti ceessuuf xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira. Ji'oottan 6 darbe keessatti tiraaktaroota 310, kombaayineroota 80 qonnaan bulaaf dhiyaachuu isaatiin teknooloojiiwwan kunneen dhamaatii qonnaan bulaa hir'isuu eegaluu bira darbee baasiin qonnaan bulaan baasu akka hir'atu taasisuun akkasumas rakkoo qulqullinaa fi qisaasama oomishaa irratti ture xiqqeessuu eegaluun dabalataanis ariitii fi bal'inaan oomishuuf humna guddaa ta'uu isaatiin dhimma jajjabaachuu qabudha. Tiraaktarootaa fi kombaayineroota 1,000 ta'an ajajamanii oomishamanii gara biyyaatti geejjibamanii muraasnis biyya galanii jiru. Raawwii seektaroota barnootaa, fayyaa, ijaarsa piroojektootaa, tajaajila bishaan dhugaatii, qaala'insa jireenyaa fi daldalaa to'achuu akkasumas kenna tajaajila lammummaan hojiiwwan hojjetamanis miseensota caffee Oromiyaaf dhiyeessaniiru. Miseensonni mana marii caffee Oromiyaas gabaasa dhiyaatee wal qabatee gaafii fi yaada garaagaraa dhiyeessaniiru. Xumura yaa'ii kanarratti labsii garaagaraa 7 fi muudamoonni garaagaraa miseensota mana marichaaf dhiyaatee irratti erga mari'atamee booda ni raggaasifama jedhamee eegama. Yuunivarsiitiin Harammayaa barattoota 4,174 sagantaa garaagaraatiin barsiisaa ture guyyaa kaleessaa eebbisiiseera. Barattoonni kun waggaa darbee eebbifamuun isaaniirra kan ture yoo ta'u, sababa dhibee koronaatiin osoo hin eebbifamiin hafuun ibamee jira. Eebbifamtoota kanneen keessaa barattoonni 1,325 dubartootaas jedhamee jira. Pirezidaantiin Yuunivarsiitii Harammayaa Dr. Jamaal Yusuf Yuunivarsiitichi hojii baruuf barsiisuu cinaatti hojiilee qorannoo garaagaraa hawaasa fayyaduu danda'an gaggeessaa jiraachuu dubbataniiru. Eebbifamtoonni hojii irratti bobba'anii imala biyyattiin jalqabde milkeessuuf gahee isaanii ba'uu akka qabanis dhaamanii jiru. Deetaan Ministeera Saayinsii fi Barnoota Olaanoo Dr. Saamu'eel Kifilee eebbifamtoonni muuxannoo barsiisotaa maatii fi hawaasa naannoo irraa argatan hojiidhaan agarsiisuudhaan yeroo gara hojiitti seenan waa hunda dura hawaasa isaaniif tajaajila dursaa kennuu akka qaban hubachiisaniiru. Lammiileen Itoophiyaa rakkoo keessa jiran keessaa ba'uudhaaf marii biyyaalessaa akka filannootti fudhachuu akka qabanii fi miira tokkummaa du'aa irratti agarsiisan gonfachuu akka qaban Pirezidaant Saahilawarq Zawudee waamicha dabarsan. Mariin dhimma kanarratti xiyyeeffatee Finfinnee paarkii muummichaatti taa'amee jira. Paarkii michummaatti taa'amee jira. Ministeerri nageenyaa Mufariyaat Kaamil mariin biyyaalessaa kun ji'oottan 6 darbaniif gaggeeffamaa turuu himanii adeemsa Itoophiyaa nagaaf qabattii fi Dimokiraatoftuu ijaaruu keessatti hedduu kan abdatamees jedhanii jiru. Dabalata qabna. Furuuf waltajjiin marii biyyaalessaa magaalaa Finfinnee paarkii michummaatti adeemsifame. Akka biyyaatti rakkoo waloo adda baasuun tokkummaan furmaata isaa barbaadu irratti kan xiyyeeffate waltajjiin marii kun deestinii Itoophiyaa fi ministeerri nageenyaa qindoominaan akka qopheessan ibsameera. Mata duree marii qareeyyiin boqonnaa abdii haaraa jedhamuun qophaa'een beektonni 1,200 hirmaataniiru. Marii kanarrattis Pirezidaant Saahilawarq Zawudee, ministeerri nageenyaa Aadde Mufariyaat Kaamil, hooggantootni olaanoon abbootiin amantaa, jaarsoliin biyyaa, hayyoonni, qaamoleen hawaasa garaagaraa naannolee biyyattiirraa argamaniiru. Ministeerri nageenyaa Aadde Mufariyaat Kaamil injifannoo Adawaa irratti argame injifannoo abbootiin keenya aarsaa lubbuu itti kanfalanidha. Dhaloonni kunis garaagarummaa jiru dhiphisuun muuxannoo injifannoo Adawaa fudhachuun biyya nageenya ishee mirkanaa'e uumuuf gahee isaanii bahuu qabu jedhan. ላለፉት 6 ወራት ሲከናወን የቆየውና Baatii 6 darbanii fi fuula durattis cimee kan itti fufu waltajjiin marii biyyaalessaa adeemsa nageenya fiduu, diimokiraasii fi biyya guddattee ijaaruu keessatti boqonnaa haaraa fi abdii guddaan kan eeggamudha. Akkuma injifannoo Adawaa jechuudha. Lolli Adawaa waraana tokko osoo hin taane wogii namummaa addunyaarratti mul'atu kan cabseedha. Adawaan lola biyyoota lamaa osoo hin taane faallaa yaadota lamaati. Abbootiin keenya Adawaarratti injifachuuf garaagarummaa keessoo isaanii haa bultuun dhiisanii kaayyoo tokkoof waliin dhaabbatan. Dhaloonni har'aas kanarraa barachuun dhimma biyyaarratti tokkoomuu qaba. Ministeerri nageenyaa Aadde Mufariyaat Kaamil waltajjiin marii hawaasa hirmaachise kun gandoota 10,000 ol keessatti gaggeeffamuu ibsaniiru. በማህበረሰብ የምክክር መድረኮች
በሀገራችን ከሚገኙ 16000 ገደማ ቀበሌያት በ10000 ገደማ ቀበሌያት እስካሁን ተካሂዷል። waltajjiin marii hawaasaan gandoota 16,000 keessaa gandoota 10,000 keessatti mariin taasifameera. Adeemsa kanaan lammiileen biyyattii hirmaataniiru. Marii kanaanis hawaasni haala ittiin nageenyi uumamuu danda'u eereera. Rakkoolee mudatan adda baaseera. Yaada furmaataas kaa'eera. Bulchiinsa naannoo fi hanga federaalaatti furamuu qabu jechuun diinagdee irratti siyaasaa fi hawaasummaa irratti yaada kenneera. Biyyi kan ijaaramu wal dhaga'uuni. Kanneen marii kana irratti hirmaattan hundi keessan galatooma. Pirezidaanti Saalawarqi Zawudee abbootiin keenya biyyattii weerartootarraa bilisa gochuuf aarsaa ta'uun injifannoo argamsiisan hojiin kunis bilisummaaf karra baneeraa jedhan. የጋራ ምክክር መድረክ በዓላማ ዙሪያ ያሰባስባል። waltajjiin marii waloo kaayyoo tokko akka qabaannu nu taasisa. Rakkoo baroota hedduuf ture guyyaa tokkoon furuun hin danda'amu. Waan furuu dandeenyu hatattamaan yeroon furuu qabna. Mariin eegalame kun abbootiin dhimmaa nuyi yaada jedhu agarsiisa. Mariin kun sadarkaa gaditti eegalame gara sadarkaa olaanutti dhufe. Kanatu biyya keenyaaf furmaata fida. Daandii dheeraa deemuus dandeenya. Ammas garuu akka biyyaatti hojii hedduutu nurraa eegama. Madaatu jira. Madaa kanammoo tokko taanee waliif qorsuu qabna. Beektoonni ijaarsa biyyaaf ga'ee keessan ba'aa jirtan galatoomaa isinin jedha. Kanaan dura beektota hojjettoota mootummaa fi bakka buutota hawaasaa waliin sadarkaa adda addaatti mari'atamaa akka ture himameera. Mariin kun guyyoota 3 kan turu yoo ta'u, rakkoo akka biyyaatti jiru waloon adda baasuu fi yaada furmaataa irratti waliin hojjetamuu qaba jedhameera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Amuruutti miseensonni Abaayoo Shanee 21 gocha badii raawwachuuf leenjiirra turan harka kennachuu isaanii waajjirri bulchiinsaaf nageenya godinichaa beeksiseera. Dargaggoonni harka kennatan kunneenis dargaggoota Oromoo gocha badii raawwachuu irraa of qusachuu karaa nagaatiin akka qabsaan waamicha dabarsanii jiru. Balaachoo Jabeessaa dabalsaa qindeesseera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti miseensonni Abaayoo Shanee gocha badii raawwachuu fi leenjiirra turan 21 karaa jaarsolii biyyaatiin harka kennachuu isaanii waajjirri bulchiinsaa fi nageenya godinichaa beeksise. Miseensonni Abaayoo Shanee karaa nagaatiin mootummaatti harka kennatan kunniin dargaggoonni gocha badii irraa karaa nagaatiin harka isaanii mootummaaf kennuu qabu jedhan. Baanee uummatatti dabalamne uummanni immoo gara jaarsaatti nu laate jaarsoliin gara keessanitti nu fide. Ituma akkuma keenya kanatu dhufanii gara keessanitti bareedanitti fakkaata. Ulfaataadha hallumti isaaniiyyuu nyaata sin argannu wayaa sin miiccannu bishaanis akka garaa yooma waan tokko jiruyyuu nyaata kana yoo nyaachuuf kan harka dhiqatinaa nu jennu hubatu lafuma kanarratu magangalannu jiraannaa jireenya isaanuma duuka ani gara fuulduraaf garuu abaawoon kun waanuma wanta gaarii natti hin fakkaatu natti. itti gaafatamaan qajeelcha poolisii aanaa Amuruu Saajiin Olaanaa Abdiisaa Saffaa akka jedhanitti humnoota badii kana dhabamsiisuudhaa fi hojii ooppereeshinii hojjetameen meeshaawwan waraanaa kilaashii 17 meeshaa boodattafaa SKS jedhamu 10 shugguxii 3 fi boombii 3 humna kanarraa booji'uun danda'ameera. Miseensonni Abaayoo Shanee harka kennatan kunneen leenjii hubannoo isaanii cimsuudhaan gara hawaasaatti akka deebi'an ta'eeras jedhan. Hojii ooppereeshinii qaamoleen nageenyaa gaggeesseetiin akka aanaa keenyaatti naannoo kilaashii 17 fi SKS meeshaa boodattafaa 10 fi boombii 3 manneen shiishaa 10 olitti kan ta'u ooppereeshinii magaalaa fi baadiyyaa irratti humna addaa waliin ta'uutiin kan gaggeessine uffata leenjarii garaagaraa manoota hedduutii halkan uffachuutiin uummata keenya kan doorsisan manoota hedduu gandoota baadiyyaa hedduu keessaatii kan baafne ta'uu isaati. Miseensonni Abaayoo Shanee harka kennatan tokko tokkos bosona galuu keenyatti hedduu gaabbinee jirra. Haalli keessa turre ulfaataadha. Dargaggoonni qabsoo hin malle keessa galanii jiran gara jireenya isaanii idileetti deebi'uu qabu jedhan. Ergaa achi gallee ilaalle garuu baay'eema qarqara isaa teenya dura yoo ilaallu salphaa nutti fakkaate gawwomne dhaqne achi gallee yoo ilaallu garuu baay'ee ulfaataadha. Ulfaata. Nyaanni siin jiru dhugaatis akka garaan dhugnu bishaan illee jechuudha. Deebine immoo heddeetti teenyetti chochoone sifachi sin adeemnu. Hunduma isaa argineerra saanduqaas bubbulleerra haalli isaan irra jiran. Anamma
uummata Oromoos haa ta'u uummata Amaaraas haa ta'u maaliif akka ta'u akka isaan hin nyaachisne dhaamsa dhaamanii isaaniif. Jaarsoliin biyyaa fi maatiin ijoollee bosonatti galanii yaada kennaniin ABO'n shanee ijoollee keenya bosonatti galchuu isaa fi gadda guddaan nutti dhagahamee ture. Yeroo ammaa garuu ijoollee nuuf deebi'anitti gammannee jirra. Kana booda qaamolee nageenyaa waliin ta'uudhaan nageenya naannoo keenya eeggachuuf in tumsinaa jedhaniiru. Namni lagataa hin qabsaa'u yoo ba'e immoo mootummaa qabateeti jiraachuu barbaachisaadha. Mootummaatiin qabatee barbaachisa malee dhaamsanii dabarsu amma ijoollee kanaaf barumsa isaanii baratanii kaa'oo isaanii baratanii qonnaa isaanii qotanii ijoollee warra duubatti gara fuuldura akka isaan hin yaadne ijoolleen kun nu gorsanii ammas taanaan unis tokko taane ammas aanaa keenya wajjin liyyoo ayilii wajjin ta'aniiru aanaan keenya tokko taane jaalalaan wal duukaa tokko taane jiraannaan qabsoon nagaa. Bulchaan aanaa Amuruu obbo Balaay Goshuu gama isaaniitiin akka jedhanitti gochi ABO'n shanee aanaa kana keessatti raawwachaa ture gocha suukkanneessaa ture. Yeroo ammaa garuu hojii opereeshinii qaamolee nageenyaa waliin hojjetameen bu'aan guddaan argameera. ABO'n shaneen yaa gocha suukkanneessaa nama qaluu nama ajjeesuu gandoota keenya tokko keessatti ajjeeftee jirti. Ajjeesuu qofa osoo hin ta'in karaa suukkanneessaa ta'eetiin hawaasa aanaa keenya hawaasa ganda sanaa nuti illee akka bulchiinsa aanaa keenyaatti baay'ee nu gaddisiisee jira. Kanaaf gochi kun gocha baay'ee suukanneessaadha gocha baay'ee saalfachiisaadha jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Mootummaa Korjee akka jedhanitti qindoomina qaamolee hawaasaa fi qaamolee nageenyaa waliin ta'uudhaan sakatta'insa yeroo garaagaraa taasifameen humnoota badii ABO shanee irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira. Kanneen loojistikii ABO shanee ta'an hedduu isaanii seeraan akka gaafataman ta'aa jira. Yeroo ammaas hojii olaantummaa seeraa caalmaatti kabachiisuudhaa fi hawaasa waliin ni hojjetama jedhaniiru. Rukutamaa kan jiruu fi qabamaa kan jiru kaanis harka laachaa kan jiranii ta'uunsaa aanaalee baay'ee keessatti kaasuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf aanaa Amuruu keessatti ABO'n shaneen manneen isaanii rukutameera. Irra darbees harka laataniitu jiru. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Horroo Guduruu Wallaggaati. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa manneen 13,000 ol labsii bara 2004 dura seeraan ala ijaaraman seera qabeessa taasisuuf hojjechaa akka jiru beeksiseera. Pirezidaantii Ittaantuu fi qindeessituun kilaastara misooma magaalotaa Oromiyaa Aadde Caaltuu isaanii hojiiwwan gama kanaatiin hojjetamaa jiran daawwatanii jiru. Mangistuu akkuma Bulchiinsi magaalaa Adaamaa rakkoo ijaarsa seeraan alaa bulchiinsa gaariif sababa ta'an furuu fi hawaasa hirmaachisuun sosochii pilaanii magaalichaa sirreessuu fi manoota labsii dura ijaaraman seera qabeessa taasisuu eegalee jira. Bu'uuruma kanaanis manneen bara 2004 dura ijaaramuun pilaanii magaalichaa osoo hin eegin ijaaraman sirreessuu fi sosochii taasifamaa jiru. Pirezidaantii Ittaantuu mootummaa naannoo Oromiyaa fi qindeessituu kilaastara misooma magaalaa Oromiyaa Aadde Caaltuu isaanii dabalatee kantiibota bulchiinsa magaalotaa 19 irraa walitti dhufaniin daawwatameera. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee rakkicha furuu fi hawaasa magaalichaa hirmaachisuun koree hundeessuun hojii hojjetamee bu'aa gaarii argameera jedhan. Waggaa 20f waggaa 30f lafa of harkaa qaba. Kaartaan arganne isa kana kaartaa akka argatu gochuudha hojiin hojjetame. Regularization jennee fudhannaa jechuudha akka sirrichaati. Waliigalaan dhoowwii har'aatiin rakkoo ummataa kan ta'e sirna bulchiinsa lafaa fooyyessuu irratti hojii hojjetame isa dhoowwatame. Isaan akka magaalaa Adaamaatti sochii hanga ammaa jiru itti milkoofne jennee ilaalle. Pirezidaantii Ittaantuu mootummaa naannoo Oromiyaa fi qindeessituun kilaastara misooma magaalaa Aadde Caaltuu isaanii daawwicha irratti hawaasa hirmaachisuun hojii guddaan hojjetamuu akka danda'u bulchiinsi magaalaa Adaamaa fakkeenya gaariidha jedhan. Olaantummaa seeraa mirkaneessuun abbaan ofirraa jalqabee uummanni mataa isaatiin shaakalaa deemuun kana dhiibbaa mootummaatiin osoo hin taane rakkoo qabatamaa jireenya isaaniitiin baratan irraa ta'anii falakkanaa mataa isaaniitiif kaayaa bulchiinsa deeggaraa dhufuu isaaniitiin magaalonni biraa jiraattonni magaalota Oromiyaa keessa jiran hundinuu warri mana seeraa hin qabne warri kaartaa hin qabne keessattuu kan labsii dambii ijaarsa seeraan alaa dambiidhaan dura akkaataatti wal madaaluu danda'u bulchiinsi hundinuu kanarraa muuxannoo fudhate rakkoo qabatamaa magaalaa isaanii keessa jiru hiikuu keessatti gahee olaanaa waan qabuuf ani sosochiin akkanaa kun magaalota biraatiifis muuxannoo olaanaa ta'uu qaba. Kantiibonni daawwicha irratti argamanis fakkeenyummaa argatan gara magaalaa isaaniitti fudhachuun hojiirra kan oolchan akka ta'e himaniiru. Gadi ta'anii uummata wajjin mari'atanii mariidhaan irratti walii galanii kan ka'uu qabu kaasuu kan seera qabeessa gochuu danda'u seera qabeessa gochaa deemuu gubbaa irratti
hanqinni hin jire jechuudha. Kana magaalli Adaamaatti galee jira. Kana sirreessuu gubbaarratti jechuudha. Nullee muuxannoo kana fudhannee hojiirra kan oolchinu yoo ta'e hawaasni keenya uummanni keenya sirriitti nu dhaga'a jechuudha. Gadi teenyee kan waliin mari'annu ta'e sirriitti nu dhaga'a. Gaazexaanii uummata wajjin maratanii uummannis amanee fudhatee ofii isaatiin qabeenya isaa jalaa siisaa ofii isaatiin qabeenya jalaa kaasaa iddootti akka galanii fi shanashanamee lafti qoqqoodamee fi warra achii koo iddoo biraa akka isaan qubachiisanii kanneen gochuun kaana xirii isaallee siiksee magaala san keessatti bakka jiraatan karaa sirriitiin akka jiraatan gochuun hojii baay'ee fakkeenyummaa gaarii qabuuf magaalaa hunda keessatti baay'ee kana rakkisaa ture waan ta'eef kun magaalaa hundaaf dhimma muuxannoo qabu gaarii qabu waan ta'eef karaa kanaan kana gargaara kun hojii baay'ee gaariidhaaf jajjabaatee itti fufuu qabu. Hoogganaan biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa obbo Jamaal Kaadir gama isaaniitiin fakkeenyummaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa gaarii ta'uu himuun kallattii labsii manneenii mootummaan baasee giddu galeessa godhachuun magaalonni biroos rakkicha hiikuu fi hojjechuu qabu jedhan. Fedhii uummataa karaa ammateen namni kamuyyuu karaa dhiibbaan kamuu irra hin geenyeen hojiin kun hojjetamaa jira. Hojiin kun hojjetamuun keessattuu pilaaniin magaalota keenyaa lafarra akka bu'uuf magaalli keenya pilaaniin akka hoogganamuuf hojii ijoodha jecha. Hojii ijoodha waan ta'eef inni kun hojiitti deemamaa garuu ijaarsa seeraa alaa sirriitti xiyyeeffannaa itti kennamee dhoogamaa jecha. Jiraattonni fedhii isaaniitiin mana isaanii diiguun pilaanii magaalichaa qindeessuu irratti hirmaatanis bu'uuraalee misoomaa akka mijatuu fi hojicha hojjechuu isaaniitti kan gammadan ta'uu himaniiru. Abjuu keenya nama 35 san abjuu san mootummaan keenya nu dhugoomsuudhaaf dhufe jedheetti amana. Uummanni keenya fedhii qaba inni nurraa ture. Amma yoggaa karaa kana kaasnu yoggaa karaa kana baasnu uummanni keenya waliin bahee waliin baasee nu nyaachisee nu obaasee qalee nu nyaachisee nu obaasaa ture. Saganticha irrattis biirooleen bulchiinsa magaalaa Adaamaa yeroo jeequmsaa gubatanii turan ijaaramuudhaan gara hojiitti seenanis daawwatamanii jiru. Ayyaanni injifannoo Adwaa waggaa 125ffaan godina Harargee Lixaa fi Baaleetti marii paanaalatiin kabajameera. Dhaloonni ammaa injifannoo abbootiin keenya humna faashistii Xaaliyaan irratti gonfatan imala biyyattiin eegalte irratti akka mirkaneessan waamichi darbee jira. Nuuru Amaanoo dabalata qaba. Ayyaanni injifannoo Adawaa marsaa 125ffaan sadarkaa godina Baaleetti marii paanaalitiin kabajameera. Marii paanaalii kana irratti waraqaan qorannoo mata duree ga'ee Oromoon injifannoo Adawaa keessatti qabaataa turee fi ergaa dhaloota har'aatiif qabu jedhuun hayyuu yuunivarsiitii Madda Olaabuu kan ta'an Dr. Muhammad Jamaaliin dhiyaate hirmaattotaan mariin irratti geggeeffameera. Hirmaattonni ayyaana kanaa tokko tokko dhaloonni ammaa injifannoo abboota isaa irraa tokkummaa fi walta'iinsa baruun biyyattii jijjiiruuf hojjechuu qaba jedhaniiru. Akkuma abboonni keenya kaleessa injifannoo weerara alaanutti dhufe uummata Xaaliyaanii kan uummata keenya gabruufatu dhufe injifatan sanitti injifannoon har'aa diinni har'aa biyya keenya weeraree jiru jiraate hiyyummaadha. Hiyyummaa kana balleessuudhaan badhaadhina biyya keenya keessa dhugoomsuu keessatti dargaggoon keenya dubartoonni keenya kutaan hawaasa hundi gahee isaarraa eegamu bahuu qaba. Itoophiyaan akka Oromiyaa malee hin jiraanne, Oromiyaan akka Itoophiyaa malee hin jiraannetti kana dhaloota keenya barsiisuu fi qabsiisuun nu biraa fi hayyoota keenya biraa fi gootota keenya akka wal dhaalan, akka biyyi tuni dhaaltuu malee hin hafnetti seenaa keenya dhaalchisu, aadaa keenya dhaalchisu, Oromiyaan akka keessattuu Adawaa keessaa kaleessa nu beekan kan jedhe gooticha Hacaaluun keenya kan dabre kan gaafa Adawaa san kan inni jedhe san barachuu qaba dhaloonni duubaan dhufu. Kadhaatu kadhaamnu nama ammaa kan hin hubatin ka seenaa kalee hin beekne kan hin beeka fakkaate wallaala ta'e akka kaleessaatitti haa deebinu walaa jaalannu biyya tana haa ijaarru biyya tana haa misoomsinu biyya tana nagaa biyya tana haa eeynu. Sirna kabaja ayyaanichaa irratti kan argaman itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa godina Baalee obbo Aduulaa Hirphaayyee dhaloonni haarofni har'aa seenaa bareedaa kaleessaa maal akka ture baruun gumaacha har'a biyya ceesisuuf isarraa barbaadamu hubachuudhaan ga'ee isaa akka bahu gaafataniiru. Gaheen amaanaan nurratti gatamee jiru olaanaa waan ta'eef seenaa abbootii keenya injifannoo abbootii keenyaa kaleessaa sana sirriitti barre har'a immoo gaheen kiyya maali qoodi kiyya maali jenneen gahee nurraa eegamu karaa guutuu ta'e bahuudhaaf qophaa'uu waan nurra jiruuf ayyaana kana yeroo kabajinu gahee kaleessa abbootii keenyaa yaadata injifannoo abbootii keenyaa yaadata goototi kaleessaa injifannoo galmeessana yaadata injifannoo itti aanuuf immoo gahee nurraa eegamu bahuudhaaf qophaa'uun akka nurra jiru. Haaluma fakkaatuun ayyaanichi godina Harargee Lixaa magaalaa Ciroottis marii paanaalitiin kabajameera. Sirna kabaja ayyaana kanaa irratti kan argaman waajjira paartii badhaadhina godina Harargee Lixaatti itti gaafatamaan ijaarsa siyaasaa obbo Abdurrahmaan Hubeebii injifannoo Adawaa keessatti gaheen Oromoo olaanaa ta'uu kaasaniiru. Injifannoo Adawaa irratti jeneraalota 11 keessaa 9 Oromoodha jechuudha. Ayyaana Adawaa irratti injifannoo galmeessise. Kanaaf
injifannoon tun injifannoo teenya waan ta'eef abbaa taanee kunuunfannee kabajuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Hirmaattonni ayyaanichaa tokkummaa Adawaa irratti mul'ate dhaloonni ammaa ijaarsa biyyaa keessatti irra deebi'u qaba jedhaniiru. Hayyoonni keenya immoo kanneen biyyoota alaa jiranis kanneen Itoophiyaa keessa jiranis dhimmoota siyaasaarra wal nyaachuu osoo hin taane dhimmoota dhuunfaarra wal nyaachuu osoo hin taane dhimma biyyaa irratti gatta'anii mari'achuu reaakti gochuu kitaaba barreessuu jenereeshinii ammaan tanaa kana barsiisuu kanaatu irraa eegamu. Har'aa miti mililikootaa fi asxoota keessallee warri qabsaa'aa ture warri biyya ishii daangaa ishii kabachiisaa ture ilmaan Oromooti. Dhiiga hayyoota kalee dabre akka jaarraa abbaa gadaa akka Taaddasaa Birruu namni jaalatu lafeen isaanii ni waraanti qabsoo bilisummaa har'aa arganne tana galmaan gayuu qabna geenya galmaan ifshakuu hin qabnu jaaramuu qabnu wal jala yaa'uu qabnu hada gongora qabu sirreessachuu qabnu. Gabaasni kun kan tajaajila oduu Itoophiyaa fi waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Harargee lixaati. Daawwattoota oduu ganama kanaaf qabannee kan hangammaatti hordofaa turtanidha. Qophiin keenya hanga sa'aatii 6tti si wajjin turu yeroo gaarii.